ኢላሞፍ ቡቃው ሂመን እንግዲህ ግጭቱ ያለበት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዞን 4 ተብሎ ናኖ አፋር ጎድና አፉር ካን አፋን አፋሪን ፈንቲራሱ ጀረሙቲ ቡቃን በክሱን ናኖ ትግራይ ፊ አማራ ዳንጌሳ ሂደቱን ትግራይ ከነ ጨብሰኒ ሴነኒቲ ሐዋሳ አቺ ጅሩ ወሊን ከወለቲ ቦን ሰበበ ከናፍ ረጋ ህንገ ዮና ቀብኑን አና ያሎ አና ጎሊና አና አውራፊ አና uwwanna teeru jedhamurra hawaasni 70 ta'u akka buqqee ragaa argachuu dandeenyeerra yoo walitti bu'iinsi kun babal'achaa deeme immoo nuti inni babal'ata jennee akka dhaabbataatti yaaddoo qabna kanneen balaa keessa jiran hanga walakkaa miiliyoona akka ta'an dhaabbilee deeggarsaa idil addunyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti gabaasneerra hawaasni hedduu bosona keessa bittinnaa akka jiru odeeffanneerra magaalaa Cifraa jedhamuu fi dhiyoo jirtutti kanneen baqatan akka jiran ragaa qabna bakka gaalii kumaa jedhamtee waamtutti hanga yoonaa maatiin 10,000 ol ta'u manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaatti dahaatuu isaanii odeeffannoo arganneerra. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama hojii Addis Standard yeroodhaaf dhorkamee ture amkaasuu fi hojii takka deebi'uu murteessuu isaa hima. Abbaan taayitichaa fuultuuta isarraatti akka barreessetti Addis Standard waliin dogongora dabree wal hubachuun haalumgaa fi akkaataa seer biyyattiitti hojjechuuf dhiyaateefiin eeyyamni isaanii dhorkamee ture akka ofii murteessinee jedha. Ibsa dhaabbatichaan dura BBC waliin turtii kataasiste hundeessituun Addis Standard Tsadalee Lammaa garuu badiin nu wajjin hin jirru jetti. ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ሚዲያ አውቶሪቲ ወንተ ከና ኩን የሮ ሁምደቱ ኩን የሮ ጀልቀባፊ አባን ታይታ ሚዲያ ኢትዮጵያ ከነን ኦንላይን ደረጉፍ ጋፈተን ወረቃ ረጋ ዮኪን ሰርቲፊኬቲ ከና ኤየማሚቲ ሁደቱስ እንደንደው ሴራ ሚዲያ ኢሳን ኢቲም ቡላኒን የሮ ወልብረ ቀብኑ ሙርቴን ኢሳኒ ሁበኖ ዳቡራ ከንከዳ ዋንቲ ኢሳን አከ ሰበባት ከነን garee shororkeessaa waliin hidhata qabu kan jedhanii dubbatan himannaa sobaadha. Himannaa hin mirkanoofne waan ta'eef kunis gaazexeessitootaa fi dubbistoota keenyarra dhiibbaa waan qabuuf kuni akka sirratu gaafanneerra. ክስ ስለነበር ይሄ ነገር ይስተካከልልን በሚል እሱንም ጥያቄ ጠይቀን hundeessituu baruu Addis Standard Tsadalee Lammaa adeemsi kun walaabuma pirees irratti dhiibbaa qaba jennee gaafan. የሚዲያው ህግ በጣም ፕሮግሬሲቭ የሆነ ፍሪደም የነጻነት የመናገር የመጻፍ ነጻነት የጠበቀ ብዙ ሰዎች ለብሲን ፕሬሲ ከነሞን ሄዱት ዳማኒ ፊ ባዬ ተርካንፈታ ከንቴዳ ምርገ ዱበቹ በሬሱ ከንከበጀዳ ሴረ ከናፍሞ ወረ ሴረ ራወቺሱፍ ሶቾ እንደበለቴ ሁንዲ ኬኝ ቢተሙ ቀብኑ ሙርቴን ሴረ ጨብሴ ዮ ሙርታ ኩኒ ሪፋሲሳዳ ሙደቱ ሂንቀቡ ቱሬ akka seeraatti aangoon eeyyama jalaa fudhachuu akkasumas haquu wanti jedhamu abbaa taayitaa miidiyaaf hin kennamne amma wanti biraa jijjiiramee jiru kana dura mirgi keenya akka kabajamu mootummaa falmachaa turre amma garuu haleellaan miidiyaa irraa raawwatu qaama dhuunfaan ta'eera keessumaa haleellaan oonlaayinii saayibariidhaan gaazexeessitoota arrabsuu dabalatee qaamolee dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa mootummaa waliin hidhata qaban irraa ni dhufa. ድርጅቶች ከተለያዩ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ካላቸው የሚመጣው አታክ አባን taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ibsa baasen Addis Standard waliin hubannoo argau him haa ta'u malee editeroonni barruu kanaa dhiibbaa qaamaa argau akka hin qabne ibsanii jiranii jedha. Dabalataan kanaan dura dogongorii raawwachuu waliigaltee argauun amma achi immoo seera hordofanii dalaguuf waliigaluu isaanii hordofee eeyyamni dhorkamee ture kaafamu him. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii mootummaan Afrikaa Kibbaa meeshaalee 7 dabarsaamamee akka raagaatti murtii fayyadamee booda gubuu hima. Meeshaaleen kun erga poolisiin manneen mannamaas akka taa'ee argee yoo deebi'ee gurguramee dinagdee biyyattii cabsuu himan. Erga pireezidantiin duraanii Jaakob Zumaan hidhamee hokkar ka'anii galmeen daldalaa 200 ol saamamee namoonni hedduun ajjeefame. mootummaan Ameerikaa haleel xiyyaara garee Al-Shabaab naannoo Galkaayoo kaab Soomaaliyaa jiranirraa raawwachuu himan. Haleellaan kun ergaa pireezidantii Joo Baayiden pireezidantii ta'ee kun yeroo tokkoffaa Al-Shabaab kibbaa fi jiddugaleessa Soomaaliyaa to'achuun beekama. mootummaa Naayijeeriyaa haadholii fi ijoollee 100 kashiftaan butaman deebisuu himan. Haadholii kun hedduun isaanii namdaa'iman hoosisuu fi yoo ta'anii jidabree butaman. Erga muddee namoonni butaman 1,000 ol ta'uu himan aangaa'onni.
Torbaan lama ergaa pireezidantiin Haayitii manisaatti ajjeefamee pireezidantiin haaraan armuudam. Pireezidantiin duraanii Juvenal Moiz adoo hin du'inii Ariel Henry akka pireezidantii ta'uu ture himee ture. Pireezidantiin haaraan kun biyyattiin akka tokkoomtu hojjedhaa jedhe. Tuuniziyaatti ministeerri fayyaa hojiirra ari'amuun raayaan ittisa biyyaa weerara kooronaavaayirasii to'achuuf himan. Dhukkubichi biyyattiitti hammaatee daktaroonni namoota dhukkubsateen wallaanuu dadhabe. Godin Shawaa Bahaa aanaa Fantallee fi naannoo Amaaratti aanaa Minjar Shakoora yeroo hedduu wal dhibdeen ni uumama. Garuu bifa jijjiirachaa dhuftee jetti jiraattonni. Rakkoon naannoo daangaa waliin qabdu kuniin gar dheedaa horii irraa gara lafa babal'ifannaa ce'uu jiraattonni aanaa Fantallee himan. Jiraataan aanichaa akka ta'e Ibraahim Rooba lafti Oromoo Karrayyuu dhiibamuu ka jalqabe barkum 2003 ta'uu hima. Sirriitti beeka lafa kana lafa keessatti guddatee hanga ammaa irra jiraatudha waan ta'eef gaara gaalarraa kaasee dugda daalacha jedhanii malkaa jiloodhaa gaara cophaa iddoo keessumaa immoo karaa asfaaltii guddaa gara karaa itoo jabuutii irra geessuun ammoo lafa qorkee jedhamtu ganda tuttuutii jala bultu amma isaan uummata irraa buqqisanii ofii isaaniitti naannoon Amaaraa karra qubsiise awuroo godaana jedhanii karratti hundeeffatan dhaabbatan poolisa isaanii mana barnootaa dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennan hunda karratti hundeessan keessa ammatti gadda kanatti ka qabatame jechuudha qorkee kanaa fi lafa eddoo jedhamtuudha waan ta'eef sirriitti beeka kana hunda kana fudhatame lafa hagana hin jedhamu bakka jilallee fudhatame bakka jila karrayyuun hafteen qabu uummanni karrayyuu aarsaa kafalaa jira nu biratti duuti namaa haaradhaa miti akka biyya biratti namni hoggaa namaaf boohamu nu bira hin boohamu maaliif jennaan ganamaa galgala tu'a nuti lafarraa dhabamutti jirra aarsaa hagana hin jedhamne lafa kanarratti qabee uummata kana kallattii baay'eedhaan qabamee jira uummanni kun. Bulchaan aanaa Fantallee obbo Lamaayyoo Masqalee rakkoon daangaa aanaa Fantallee fi Minjar Shankooraa rakkoo waggoota dheeraaf deebiin argatanii jedhe. Wanni jiru waanuma kanaan duraati waan haaraa hin jiru. Bal'ifannaa lafaa intarastiin ni jira. Isa sana immoo kan barana babal'ifannaadhaaf wannoo jedhame sana dhaabsisneerra dhaabaniiru yeroo ammaa kanatti. Kuni waan har'aati miti waan kanaan dura yeroo dheeraadhaaf ture. Keessumaa amma daandii Itiyoo Jibuutii kana qabachuudhaaf naannoo sanitti taappeellaa dhaabuun maaliin mul'ata waan kana irratti maal hojjechaa jirtu? Taappeellaan duruu dhaabbatee ammaa miti kanaan dura dhaabbatee gara naannoo waggaa lamaas moo waggaa 3 jedhanii jira suni ka amma maayinni daangaan keenya as wanni jedhamu gamanatti asfaaltii haga asfaaltiiti waan jedhutu jira. Inni suni hagam dhugaadhaa waan jedhu sana daangaan keenya immoo ka sana duubatti naannoo Oromiyaa immoo haga sirraa kiiloomeetira wannoo jedhutu jira. Kiiloomeetira 12-13 akkasii hawaasni kan kaasu. Kanaaf kuni hojii hojjetamuu qabu hojii isaan jedhama osoo hin ta'in naannoon lamaan walitti taa'ee daangaan hin beekama waan ta'eef bifa kanaan hiikkachuu qabu. Daangaan keenya asii jechuu danda'an isaanii garuu daangaan immoo hin beekama kanaaf kuni kaartaa sanarra dhaabbatamee sirrachuu danda'u qaba. Amma awura godaana sun kan keenya ka jedhu kaasuu jechuu jarri. Jarri kaa'ee amma akkas jedhu kaa'ee keenya jedhu firii zooniidhaan amma kan nuti beeknu firii zoonii taate taa'uu qabdi. Naannoo Amaaratti bulcha godin Shaawaa Kaabaa Kataan obbo Taddasaa Gabra-Tsaadiq himannaa horsiise bultoonni Karrayyuu kaasan kan mormu laf babal'ifachaan fedhii namoota dhuunfaa malee kan mootummaa isaanii akka hin taane hima. አዎ እንደዚህ አልፎ አልፎ በዛ አካባቢ ግጭቶች አሉ በእርሻ ግጦሽ ግጭት አለ ጥቅም ግጭት አለ ከሰል ማሰል darbee naannoo sanatti walitti bu'iinsi jira lafa dheedinsaa cilee gubuu wal qabatee walitti bu'iinsi ni jira wanta haaraa osoo hin taane walitti bu'iinsa bakkeewwan biroo jirutu jira babal'ifannaa daangaa fedhii namoota dhuunfaatiin raawwate ta'uu danda'a malee caasaa mootummaan raawwatu isaa gamaaggama hin qabu dabalataan humni addaa Amaaraa bakka itti socho'u lafa daangaa saboota garaagaraa daangessutti sadarkaa namoota dhuunfaan walitti bu'iinsi ni jira. አካባቢ በተለያዩ የጥቅማ ጥቅም ግጭቶች አሉ በግለሰብ ደረጃ. Qondaaltota kanaa fi jiraattota maatii olaanaatu dubbisee nuuf erge. Waltajjii ispoortii addunyaa guddichaa fi waggaa 4 si'a takka qophaa'u Olimpikiin jimaatiif ta'anii biyya Jappaan magaalaa Tookiyo teegal. Olimpikiin sababa weerara kooronaavaayirasiin waggaa tokko harkifatee dorgomu kan irratti gareen Itoophiyaa atileetiks bishaan daakii taayikoondoo fi bishqiliin dorgomu. Gareen Olimpikii Itoophiyaa marsa duraa kalee galgalaa gara Japaanii imalan. Japaan waggoota 57 dura Ababa Biqilaa ittiin injifatee waan ta'eef gara Itoophiyaa fi seenaa adda qaba. Ammayyuu itaana bakka leenjii isaaniitti argamuun atileetota fi
leenjisaa olaanaa fageen dheeraa garichaa dubbis. Atileet Shuraa Qixxaataa Tolaan jedhama. Amma immoo Oloompikiidhaaf immoo biyyaa fi maraatoonii muluu fiiguudhaaf itti qophaa'aa jiraachuudha. Olompikii yeroo jalqabaatiif amma hirmaachuun koo olompikii hirmaadheen beeku kana dura. Amma leellisaa deessisaa fa'aa akkasumallee leellisaa Ilammaa fi Caaluu Deessoo qophiin keenyi seeraan itti qophaa'aa jirra. Wal dorgommii kana biyyaafillee ofiifillee meedaaliyaa warqee hin finna jenneetu hojii seeraan hojjennee itti qophaa'aa jirra. Kanaafillee ofii keenyaallee meedaaliyaa warqee eegaa jirra. Akkasumallee biyyi akka nuyi meedaaliyaa warqee finnu nurraatti eegaa jiraachuudha. አትሌት ሰለሞን ባረጋ እባላለሁ። አሁን የምዘጋጀው ያለው 10,000 ነው። ያው ዝግጅት ረዘም ያለ Atileet Salamoon Baaraggaan jedhama. Meetira 10,000 qophii taasisaa jira. Yeroo dheeraa fudhannee leenjii taasisaa jirra. Qophii gaarii gochaa jirra. Wanta wayyoo qabu ni galmeessina jennee yaadna. Qindoomina gaariis qabna. Morkattoonni keenya kana dura ani meetira 5,000 fiigaan ture. Ani isaa waliin fiiguu baadhus joorroo fiigichaa irratti waliin dorgomuu baannus kan waliin dorgomnu atileetota Keeniyaa fi Yugaandaa riikardii qabanidha. Morkiin salphaa ta'e naqunnama jedhee yaadu. Garuu ciminni isaanii maali, laafinni isaanii maali kan jedhu dorgommii isaanii ilaalaa qophaa'an jira. እያየሁ የእነሱን ውድድሮችን እያየሁ በዛ መንገድ ነው የተዘጋጀሁ ያለሁት። ኮማንደር ሁሴን ሽሞን ጀራማ ለንጂሳ ፊጊቻ ዴራ ኩመሸኒፍ ኩምኩዳኒ ገሬ ኦሎምፒክ ከናፍ ለንጂሳ ኦላና ዳይቾ ገሬን ኩ ገሬ አፍሪ ኩመሸን ዴራፍ ዱበራ ኩመኩዳንስ ዴራፍ ዱበራ ገሬን ኩን ከን ኑቲ ሞዩ ጥየፈኔ ካሮሪ ኑቲ ካሮሪ ፈኔስ ቀብጢ ኦላና ኦኪን ወርቂ ተኩፋዳፍ lama fa ba'uudhaaf kan itti xiyyeeffannee hojjetaa jirru isa kanas yoo rabbi nu qarqaare haala amma ittiin hojjetaa jiru kanaan qabxii haaraa hin galmeessina kan jedhuun abdiin qaba. Haalli kana jechuun nu dandeessisa atileetonni keenya harka 100 keessaa 98 warra haaraa dargaggootonni ta'aniif haala hundaanuu itti qophaa'aa turre haala hundaanuu atileetii keenyas qopheessaa waan turreef ammas immoo qabxiin immoo yoo olompikii kanarratti galmaa'u qabxii olaanaa qabxii gaariidha kan jedhuun abdii guddaan qaba. Fageenya dheeraa qofaan atileetonni jechuu kiyya atileetonni wal dorgommii kanarratti hirmaatan harka 100 keessaa 98 haaraawan warra tanaan dura immoo olompikii irratti hin hirmaanne waan ta'aniif atileetonni kun haala gaariidhaan miira gaariidhaan wal dorgommii kanarratti yoo hirmaatanii qabxii gaarii qabxii olaanaa nan galmeessisan kan jedhuun abdii qaba. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa gadheen bakki xidhiitu bulti. Hiikan isa san biratti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Akkasumas Facebook teen BBC Afaan Oromoo hordofaa oduu ta'een qooda. Sagantaa kan qophees Ammayyoo Itaanaa gam teknikaatiin Davis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Agborii isaatti akkana naga waaqa kennuu bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa. Thank you.